Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatiif mul'ate. Erga bara 1960mootaa keessa biyyattiin walabummaa argattee booda pirojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessaa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaala Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaaf sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6tti gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu. You are a businessman, you're going for an interview, saves your time. Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata. Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal quunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa $5 biliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama pirojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jinpingiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Pirojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekominikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan Kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Vincent Kimosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee pirojektichaa waan jedhan qabu. The good side, one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of. Gaarummaan isaa haalawwan geejjibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejjiba meeshaaleetii fi geejjiba fe'iinsa uummataa. Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru. I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment. Namoonni waa'ee pirojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Pirojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture. Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. David Sachs gorsa walitti dhufeenya biyya alaatii fi beekaa waa'ee Chaayinaati. Akkana jedhan. Africa's population is growing significantly, and there's a need on the continent for more infrastructure. From the Chinese perspective, Afrikaa keessatti lakkoofsi uummataa akkaan dabalaa jira. Fedhiin bu'uura ardicha keessatti bal'inaan ni jira. Karaa Chaayinaatiin yoo ilaalle mi'oota warshaalee oomishaatiif barbaachisuun guuttachuuf ardicha Chaayinaan ni barbaaddi. Yommuu addunyaa ilaaltu immoo Afrikaan baay'ee mijataadha. Albuudaaleen kan akka sibiila diimaa fi koobaal Afrikaa keessatti waan argamaniif. Biyyoottan akka Keeniyaa, Itiyoophiyaatii fi Zaambiyaa bu'uuraalee misoomaa Chaayinootaan ijaaraman qabu. Haa ta'u malee biyyoottan akka Zaambiyaa tokko tokko ba'aa liqii isaanirra jiru wajjiniin qabsaawaa jiru. Yommuu dhibee koronaa sana biyyoottan carraa haala galfannaa kaffaltii liqii argatan keessaa Zaambiyaan ishee tokko. Liqii Chaayinaan biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanneef kennaa jirtu irratti biyyoottan gama lixaa qeequurra darbanii liqii amma ammaatti hin kaffalamnee fi Chaayinaan akka yeroo boqonnaa laattuuf dhiibbaa gochaa jiru. Jaanet Yaalen ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi. Chaayinaan liqii irratti tarkaanfii fudhachuutu isheerraa eegamaa jedhan. Hayyuun dinagdee David Sachs biyyoonni baay'een yeroo guddinni dinagdee baay'ee cimaa turetti sochii ijaarsa Chaayinaa Road and Belt jedhamutti akka makamanii fi yeroo ammaa garuu haalli sun akka jijjiirame dubbatan. The first shock, of course, was the COVID-19 pandemic, which really eviscerated global economic growth, but also hit the developing world particularly hard. And then the second. Rifaatuun jalqabaa weerara COVID-19 akka ta'e beekamaadha. Isa guddina dinagdee addunyaa hubee fi biyyoota guddachaa jiran miidhe. Inni lammataa waraana Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Afrikaan biyyoota nyaata akkasumas boba'aa gurguddaa biyya alaatii galchan qabdi. Gatiin meeshaalee sanaa baay'ee ol ka'eera.
namoota geejjiba baaburaa kanatti fayyadamaa jiranu imala isaaniitti gammadaadha. Diilsen Konogoo kanneen keessaa tokko. It is a safe mode of transport that we as Kenyans, we embrace it. Geejjiba naga-qabeessa ta'e kanatti nu lammiileen Keeniyaa fayyadamneerraa jedhan. Qorannoon dhiyeenya kana Yuunivarsiitii Booston keessatti taasifame akka ibsetti liqiin Chaayinaan yeroo ammaa Afriikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan 12 darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti piroojeektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'e Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a. Akka xiinxaltoonni kun jedhanitti.